barbaadama jedha namni illee doodraa kara kuma kudha lama ture amma namni illee nurraa gadi qannasaa jira yaa jamaa jechuun wanni gochuu dandeessanii akka nama tokkotti jechuudha jara kana rakkootu lolchisiisee rakkoo addaan baase waan ta'eef jarri kun gargaaramtee ammuma sa'aatii kanarraa jechuudha namni waa harkaa qabdi sa'aatii ammaa kanarraa akkaawuntii bideera yaada tokko isa qaabadha obboleesso nagaan waa tokkitti si qaabadha inna keessa dhagaan jira abrish inna keessa achitti boo'icha kee qusadhu hin fixatiniiti jinniitti boo'isin jedhan fila natti moo'in deemtee jaarsa natti boosse dhiifama gaafattee araarfatta qusadhu haati manaa keetii yoo nan deema jette in ergita moo fakkeenyan si gaafadhe ofiif deemta moo itti yaadda la mube maani betta siluma ana fi warra ko wanti gargar nu baasuudhaaf fide rakkina in dandeenyu jedheetan akka natti fakkeessiteenaan ishi dhaqii nama taanaa jedheen erge iseen naa dhuftee jennaani wallaahi kunoo an nyaadhee dhugeemti kanan jiraataaru har'a hayyuun keenya tokko birri 2,000 naa erge kunoodha yoo qursiituun hin nyaatin jechuudha qursiituun hin nyaatin itun isaa nyaatin irbaatatuun nyaatin buleen jechuudha ammatu wayiiti birri dhaggeeffadhu kan mube birri 2,000 naa erganii jennaan warra kee ergita seenaa gara nama nyaatuutti deema na dhaggeeffadhu ka na dhaggeeffadhu anis warra koos waliin fataa jenne jiraannaa yaa ummata koo yaa ayyuu beekamtoonni as keessa jirtanuu jaarsi lafa dubbatu kanaafuu jennaan ummato akkaawuntii isaa kunooti qabadha iskiriinshuu godhadha namni rabbiif jecha jala kana gargaaruu barbaadan namni ijoollee kana yaachuu barbaadan ilmoo lamman waa tokko ol galtee 7,000 kennaa 6,000 5,000 hin jiru eessanii kanaas maal goona lafa bu'anii yeroo jaarsi dubbatu keessa jaarsi akka ta'uun godha isiini rakkinaa wajjin hin jiraadhu ilmaa kootiin dabarsa mirga qabdi innis waan ta'e mirga qaba jaarsa dubbatu umeera amma nana meetetti Allahu akbar jedha galatooma kaasuu bane akkaawuntii ammuuraat fudhaa akkaawuntii fudhaa thank you abu murad kunola billaale birime ka mube dubbadhu re kuma sadde mube dubbadhu dubbatto bolesso birina jiran mo mal dubbatta ko warra ke abdigeta choba be furo galchee jira abdigeta choba be masida wala lawjina tan kam bala to me quran masjid nyaar ma kan si bagen bultin ke de gamen yolle ke rabbi facasin ala ali ke rabbi facasin warri gargartan rabbi isini facasin nyati miti akhirat rabbi isini facasin obboleessu wanti godhamuu qabu yaa jamaa amma gargaarsa malee waa'ee biraati obboleessa muyitii godhinni haa cadhisu amma obboleessa hin boo'inati namoonni jechuudha laala namoonni gargaaruu barbaadan obboleessa kenna bichaa gargaarutti deema malee waan biraa dhiisatiin ilmi dhiiraa amma rakkoolleen isa boochisuu danda'a jamaa bichaa kana wanni boochisuu micayyoon tunillee wanni jibbaa gadi hammeessee jira rakkoodha rakkootti hin galuudha namni jaalatee biyya ormaa deemuuf hin dubbatu isillee rakkotu biyya ormaa isii oofuuf deema waan ta'eef yoo isaa waa gargaarree isa xiqqoo kafa ol goone teettee namni jechuun nyaatu jibbu hin jiru kanaaf micaa kana haa gargaarree xiqqoo kafa ol goonu achirraan isiinuun maal gootii deemti yoo ka barbaachisaati isallee oofuun ni danda'ama biyya Dubaay kanallee findee daraguu danda'a haa ilmoon immoo haadhumaan tolti haati ilmoo guddisuu dandeessi waan ta'eef kanaaf jabaannee yoo gargaarree jenne micaa kana jechuun mubaarakillee asuma jiraanis asumuu jirra micaa kana as fiduu qabna inni as fidee yoo dalageetiin jedhe haadha manaa ofii jiraachisuu danda'a akka barbaadetti jechuudha. Kanaaf harka isii taa'ee eeggatu irra micaan kuni as dhufee
haadha manaa ofiitiif ilmoo ofillee jiraachisuu qaba. Kanaaf wanti dandeessan irraa hundi keessanuu jechuudha. Imimmaan boo'uu kijibaa boo'uu osoo hin taane garaadhaan walii boonnee micaa kana gargaarree waan qabnu itti daballee kana amma rakkoo yoom isiin iftaan sanuu galte manumattu waan qarqaara isii ta'uuf waan jechuudha waan tokko haa godhuu figuura kaachirraaf immoo akkas dhufu taasisuudha isa. Yoo barbaadanii ijoollee kenna bira kennallee lamaallee dhufnee hin dalagannee jiruu kennee fooyyeffannallee jedhanillee araarsanii akka itti haa murteessanii rakkoo hin qabu. Kanaaf haala saniin jabaadha jechuu barbaada. Wallahi billahi rabbi umrii gaadhee suuqo. Bilchaatana nama kun muraan isa kana la. Nama gochaati malee nama jechaati. Muraan wanta amma warri gartii irra jirtan dhiifamaa argin waadaa galaa bu'aati. Mee dhufiitiidhaaf isa ta'u. Kuma shantaman kennaan wareegama akka jarraddaan hin baane lamman jala yoo dhufan lakkii hin dhufu lakkii isin dhuftu jettanii warri gargaaru barbaadan ka meemee eessa jirtu jirradhaati torba barreeffadhaa keessattuu warri biyya kana akkuma Abu Muraad waan ta'e hojjetaa jirtan meemee ol galaati yaadan kennina yaada cufneerra araaramaniiru jedhaa fudhaa gargaarsa torba mee warri kaampaanii qabdan warri mana uffataa qabdan nama kuma torba irratti beeksifadhaa kottaate ol galaati waan ta'e kennaati. Fatah kau di fatah sini aja tu. Ishi, ide kau macet. Ay, ada berarti 100% teratu berigala. Yo Rabbi jadi jabatame, jara lamani yu jolle sani bakka tokko godhani, jari lamana kasan waggaa tokko dalam hojjetanii jireenya isaanii fuuldura irratti hojjetanii gochuun ni danda'ama. Ani birrii kan Itoophiyaa birrii 15,000 amma nan galchaaf akkaamsaa irratti. Akkasi kuno lammaan waa deeman jennee ragaas yoo deemu ta'e lamman jaraa dhufanii Dubaayin fataa goone takabballee hojii isin galchina Abu Muraad wajjin taane jara kaampaanii irra deemnee kananne. Kanaafuu deemee eenyuuni warri hojii qabdan beeksifachuu barbaadan nama kuma torba irratti kottaa ol galaa beeksifadhaa waan dandeessan immoo kasham nu godhame 8,000 15,000 akka waan galeera. Ishi dhiifamaa wajjin warri gastiira jettan nu bu'aatii tergasi tabuku sabotu. Assalamualaikum Mube. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ni wada galera ya WhatsApp dan tun sin dubbisini na fejate beri sana berin kuma wada gale sana malirat gashun dan da WhatsApp na ergu dan desa. Kuno foto ka Abdullah. Okay. Na guddisish. Oda travel account kana ma follow godha warreen tikkeetti biyya adda addaatiin sadii godhatanii galuu barbaadan ijoollee Oromoo ijoollee keenya Dubaay jiraatu biiroo qabu seera qabeessaan tikkeetti yeroo jararraa kutattan odaa kiiloo 100 fudhatanii kan saantaa afuriin sin galchanii WhatsAppiin dubbisaa. Jarri odaa moo yoo jiraattan account jalaa qabuudhaati kottaa ol kanaati push godhaa yalla. Account is limited. Account is limited. Push. Mube. Mube ko. Mube. Elami. I love you guys. Bye. Nanti ani hojiraati wanta ajajamu yoo jiraate qophaadha amma sagantaan qaba sagantaa obboleettii keenya dhukkubsatu tokko kan funyaanii fufanii dhiigni ba'u deeggarsiisuu fi isin asitti fufaa anis achiin deemaa. I love you guys. Good night. Kundama namati. Abdi itu sinaga singafatin wanta gootan hundumaa irratti warri asirra jirtan hundi keessan gooftaan sinaa eebbis mubaarakin jalqabe ulfaadhaa jireenya nama walitti deebistanii baay'ee galatumaa. Ibrahim guddina deessoo jira sirriidha. Sirriidha. Mee warri gargaarta torba barreeffadhaa kaa ol galaati yaadan moo kennina please dafa. Warri gargaartan jabaadhaa warra akaawuntii fudhattan rabbi sinirraa jaallatu dafa. Ishi warra galtan jabaadhaa kaa daddafaa kaa nama naa galchaa biyya nama naa galchaa moderator nama naa galchaa. Mube naga jirtu akkam ooltan hundi keessanuu nagaa ooltanii jirtuu mi nagaa jirra boona
Wallahi mubee jirtaa bal'aa. Mubee akkam ooltan hundi keessanuu nagaa ooltanii? Dhaasanimmaa hundi keessan. nagaa Coca-Cola. Ayyee birii kan dubbadha. Akkam jirtan nagaadha? Nagaa alhamdulillah. Mubee ammaa fi 10,000 nan galchaa fi Rabbi sirraa. 10,000 birrii 10,000 kan Itoophiyaa. Rabbi sirraa jaalatu akkaawuntii fudhattee. Yoommoo yaa dhufanii aadaa lagatanii haa hojjettan immoo gaafsanillee gargaaraa wanni irraa hafu hin jiru. Nama walitti qabuun immoo gaafa dhufan jettanillee isinuma bira jira amchi wanni tokko hin jiru isin hin gargaara. Gaafsanillee waan Thank you. Galata ulfaatu. Mubisha. Ishi bona. Amma 5,000 galcha 5,000 amma galchee si erga. Akkaawuntii sirri argina. Bona ko galatoomi rabbi sin diigin. Duniyaa akhiraa. Wallahi aga dhumaa waliin jirra wallahi. Kanaan biraa hafnu abshir. Kanaan beekamna. Ishi. Inni ol galtee dubbadhu. Dafaa ka torba barreeffadhaan nu gammachiisaame warri hunda galchuu hin dandeenyu akkaawuntii fudhaati galchaa rabbumaa jedhaati jalatti nu barreessaati. Ishi Abdii Haji akkaawuntii fudhadhaa kamiif nama hunda galchuu hin danda'amu warra gasiira jiru guutummaa fooloo godhaa. Warra kasih jual toko follow nak dah. Abu Murad, Ido, Nerkos, Master. Nama tu kan follow kau tu, artis tu bawa dah jo. Ajaib wallahi. Tak dapat. Alhamdulillah Rabbi. Ya Rabbi. Dan sini fata unduma keessaniif. Bilillah. Anis illee nama walitti qabu keessaniif baay'ee tokko baay'ee isinitti gammadeera. Mubeetummoo abbaa miskiinaati, abbaa walitti qabaadha. Dhugaa dubbachuudhaa fi jireenya namaas walitti qabda rakkina irrattis bal'ina irrattis sumatu waamama. Guddaan of galatoome rabbiin umurii kee haa dheeressuun jedha. Anillee akka kootti birrii 10,000 gargaaraa isiniin jedha. Jireenya nama adda baasurraa jireenya nama ijaarutu wanta guddaadha rabbi birattis nama birattis daa'imarraa gargar ba'uun baay'ee badaadha. 10,000 isiniin gargaaraa isiniin jedha. Asumaan fooloo na godhaa warra sirreessan. Akkaawuntii asirra naa godhiin nan fudhadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkaawuntii fudhadheera 5,000 galchaafianis insyaallah. Galatoom ulfaatu. Akkasii kunoo. Assalamualaikum salaataa jiraanii fama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waadaa nama sadiitu narra jira lama hin beektaa. Kan isa kan yeroo ba'a galchi. Kaleessa guute. Morsaadha. Jedhete. Kami jiru? Wallahi na guute. Kaleessa na guute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa kan yeroo si guuteeraan. Wallahi isaa kan jedhu isaa fi ka mangisti asirra jiruuti illee beektaa kaleedhaa fi amma kana wajjin kanallee 10,000 iftaarin galcha hunda yaa inshallah beektaa maayii kana bizii ta'e wallahi artistii isaanii bilbiluu fi dhabee beektaa. Thank you. Gasti ini dhufu beektaa zaboora kana. Galatoom ulfaatu. Inshallah akkasitti galatoome atillee mubee. Ulfaatu galatoom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani illee gargaara akkaawuntii fudhadheera birrii 15,000 ammaan dabarsaa. Allahu akbar rabbi sin diigin. Akhirattu sin diigin. Maatii jeetu jijjiiran. Ijaarame rabbi si haa ijaaru. Duniyaanumaan qabne rabbi si bakennu. Namoonni tikeettii xiyyaaraa kutachuu barbaadan Odaa Tiraavel yeroo hedduu warra rakkataadhaaf tikeettii kutee galchu. Follow godhadhaa lakkoofsa jaraa waatsaappii profaayilii jalaa argattu gaafa galtan immoo kimmoo deemtan kiiloo 100 qodaan keessa 5 jechuudha. Follow godhadhu
ittiin dubbadhu. Hayyee dubbadhu kaa eenyuun kun maal nu agarsiise yaa Rabbi. Muumee birrii 5,000 dabarsee hin ka'ee. Rabbi sirraa haa jaallatu. Bravo. Eshi jabaadhaa gammatoo. Risiitii miti muumee. Indarba. Risiitii miti kun. Indarba Muraad. Jamar risiitii miti. Risiitii forjiiti sani kun risiitii jamar. Ol galchaa deebisaati. Risiitii miti kun. Ol galchaa deebisaati. Warra gasiira jiru foolonaa godhaa please. Ingala kanatti Muraad naaman. Warra gasiira jiru anaa jalqabee warra gasiira jiru fooloo godhadhaa. Eshi dubbadhu Baayyu. Jala keenya waan qabdan gargaaraati beeksisallee beeksifadhaa. Baay'uun dubbattu Kunuun illee gargaaresh. birrii meeqa Baayyuu koo? Birrii 4,000. Galatoom. Akkaawuntii addunyaa sirkaa galu.